Wi-Fi kana keessatti waan isin ibsu waa baay'ee jira. Namoonni qofa Wi-Fi fudhatanii galuu barbaadanis dhaamsan isinii qaba. Namoonni immoo galee achi bitachuu moo asii bitannee galuu wayya jettanis waan isinii dabarsu jira jechuudha. Kunoo kun akkuma argitan Wi-Fi dha reefuu bitamti jechuudha. Har'aan guyyaa meeqa guyyaa afur miti? Yaa. Har'aan guyyaa afurii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu waan ajaa'ibaa tokko isinii qabannee dhufne. Waan namni hunduraa fayyadamuu dandeessaniif isin fayyadudha. Akkasuma namoonni gara biyyaa galtanii yoon galee intarneetii maaliin fayyadamaa akkamiin godhaa jettanii akka inni saamne jechuudha. Homaa yaadinaa dhimma. Innaa akkasuma immoo namoonni kun Wi-Fi dha. Wi-Fi hin bitadhe. Wi-Fi kana keessatti waan isin ibsu waa baay'ee jira. Namoonni qofa Wi-Fi fudhatanii galuu barbaadanis dhaamsan isinii qaba. Namoonni immoo galee achi bitachuu moo asii bitannee galuu wayya jettanis waan isinii dabarsu jira jechuudha. Kunoo kun akkuma argitan Wi-Fi dha reefuu bitamti jechuudha. Har'aan guyyaa meeqa guyyaa afur miti? Yaa. Har'aan guyyaa afurii. Haguma kanayyuu ilaalee kayeetiin dubbadha jedheen isinitti himuu dhiise jechuudha. Wanta akka aruma fuudhanii har'a namatti himuun qabanii haga tokko faayidaa isaa jijjiirama isaa arganiiti. Akkuma argitan qofa Wi-Fi keenya kana jechuudha. Wanti ajaa'ibu keessaa Wi-Fiin biyya kanatti qofoonsaa akka barbaadan ittiin argamu. Wallaahi billaahi namoonni fedhii intarneetii fayyadamuu qabdan qofa Wi-Fi achi bitadhaa gala. Ani hagan dhiisee galee nan gaabbitu jechuudha. Ani bakka hin jiru Jimmaadha. Tarii bakka biraa jiraachuu danda'a. Godina biraa keessa jechuudha. Qarshii meeqa akka isheen taates isinitti himuu barbaada. Fakkeenyaaf guyyaa arfaffaarratti dhaqee kana bitee muktaariin. Guyyaa sadii teelee guddaa dhannee teelee isa jalatti hojjetu dhannee isa isin barbaaddattu hin jiru. Kuni Itiyoodha jechuudha. Namoonni baay'een immoo Itiyoon humna hin qabu. Itiyoo Telekoomiin baay'ee humna hin qabu. Safaarii wayyaa, Hawaawii wayyaa jedhu. Hawaawiin hin argamu. Hawaawii fi Safaarikoomiin hin argamu jechuudha. Salphaatti gizee sadii dhannee jechuudha. Arfaffaarratti dhaqee kana fuudhe jechuudha. Safaarikoomii intarneetii isaa guuttadheen ture. Intarneetiin isaa baay'ee saffisa. Garuu ji'atti birrii 2,000 meeqaan kun 500 miti? Safaarii irratti jechuudha. Haa ta'u malee wanti isaatu hin argamu. Qofoo Safaarikoomii Jimma keessatti hin argamu. Bakka baay'eetti barbaadeen dhabe. Addis Ababaa garuu jira. Addis Ababaa jira namoonni Addis Ababaa irraa. Itoophiyaa jira hin jiru hin jenne. Itoophiyaa hin jiru hin jenne. Jimma keessatti baay'een argamu hin jenne. Baay'inaan hin argamu. Gizee dhufe iyyuu hin dhuma. Hin dhume jedhu yeroo hundumaa. Gizeedhaan dhuma jechuudha. Hin dhume jedhu warafaatiin taa'amanii yoo rafaan nama hin ga'u. Innaa waasinatii qaba jechuudha yoo didee aga waggaa tokko akkas jechuudha. Kanaaf qofoon kun kan inni ittiin bitame birrii meeqa beektu? 7,500. Yaa qofoo kana birrii 7,500 bite jechuudha. Safaariin immoo jedhani waan nama ajaa'ibu innis siimii safaarii fayyadamaa ture. Yeroo baadiyyaa dhaqaniin hojjetu jedhanii. Jiru yaa. Baadiyyaatti hin baay'ee. Turkiin isaan mallee lafa baay'ee waan hin geenyeef hojjechuu hin danda'u. Naannoo magaalaa qofaadha safaarii. Garuu saba kan inni turkiin isaa saffisa qaba. Amma safara katamaa jirtutti akka waan bakka kaarabaa fayyadamaa jirtutti Wi-Fi jechuudha. Yeroo immoo gara baadiyyaatti dhufte immoo cirumaan hojjetu jedhan. Kanaaf immoo natti hin tolle maaliif namni baadiyyaas deemuu danda'a. Isheen kun immoo garaagarummaa hin qabdu jedhan. Chaarjii illee hin qabatti. Akkuma guuttattanii deemuu dandeessu. Siimii Itiyoo keessa keessanii kan waggaa gaafatteetta. Kan waggaa birrii 17,500 akkasii jedhamtidha. Akkasii nun ammaa fi qofoomti kun hojjechuuf dhiisuu ishee ilaalla jennee kan ji'a 3 qofaa guunne kan ji'a 3 guunne kan ji'a tokko birrii 2,500 miti. Kan ji'a tokko Itiyoon birrii 2,000. 2,000 qofa? Kan ji'a 3 birrii 5,000. Kun 2,000 Itiyoon safaariin 2,500 guutama jedhu kun immoo 2,000 jechuudha. Bareeduudha garaagarummaa qaba. Isayyuu safaariin magaalaa bichitti irratti si hojjeta. Katama baadiyyaatti gaafa gasii. Baadiyyaan manni hojjetu jechuudha. Kanaaf wanni isin dhaamu adara qofa Wi-Fi bitadhaa gala. Qofa Wi-Fi Safaarikoomiin biyya Arabaa hin jiru. Hawaabii bitadhaa gala. Hawaabiin immoo bakka hundatti hin hojjetti jechuudha. Goddonyaan kiyya tokko jirti Hawaabii fayyadamti. Asitti illee isaan galee maaliin bitadha jedheen ishee gaafadhe. Hawaabiin baay'ee bareedduudha. Furadhees baadiyyaa nan naqa baadiyyaattis hin hojjeta. Hawaabii bitadhu naan jetteen. Saffisa qaban turkiinsa. Baadiyyaattis katamaattis saffisa qaba. Garuu waan isin ajaa'ibu Itiyoon kun immoo hin hojjetti immoo hin hojjettu jechuun keessan hin oolu. Hin hojjettu maaliif hin bitadhe baay'ee jibbeen ture jechuudha.
garuu wallaahi hin hojjeta ishee baay'ee tokko bareeda akka yaaddeemti jechuudha. Amma fayyadamaa jirutti saffisa qabaa. Gizee tokko xiqqoo zoora malee baay'ee tokko hojjeta wallaahi. Anumatti biizii ta'e viidiyoo gadhiisaa hin jirre malee itiyoonis bareedduudha. Garuu yoo danda'ame namoonni safara katamaa qofa jiraatan Safaariikoomii Finfinnee irraa bitachuu dandeessu. Godina irratti hin dhume jiru hin argamu jechuudha. Hawaawii immoo achi bitattanii galuu dandeessu. Maaliifuu qafa waayifaayi achuma fudhaa galaa siimii immoo rakkoo hin jiru asumaatti galfattanii jedhe. Yaa siimii asitti yoo hawaawii bitattanii galtanii siimii hawaawii isinii kennuu danda'u. Nanna siimiin hawaawii jiraachuus baatu namni qofa bitatee dhufee hin gatu jechuudha. Isin fayyada. Kanaafi qofa achi bitadhaa galaa isiniin jechuu barbaada. Dhaamsi keenni guddaanii dhabdanis immoo Itiyoo Teleenis uma hojjetti waan jettu arganiiru dhisi bakka makte. Kana fakkaatti isiniin jechuu barbaada. Nagaa tolaa isinitti haa toluu viidiyoo irraa bannee jirra wallaahi. Yeroo gaarii qabaadha. Deeqaa meeqaa somne ko deeqaa jaabatu. Subscribe nu godhaan jedhamu. Subscribe gochaa ani takka naman kadhadhu. Komentii immoo godhaa waan gaarii barreessa. Waan si ajaa'ibu ani laayikii naa godhaa si takka waan akkasii yaadadhu. Garuu Oromoon ofumaan subscribes naa godhanii komentis laayikis ofuma isaanii godhan. Wallaahi. Yaadadheen kadhadhu. Ani yeroo baay'ee waan nama kadhatan kana yaadadhu. Oromoon bar alagaa hungaarumti bar. Yaa Oromoon hammataadha. Arjaadha Oromoon. Oromoon hammataadha arjaadha waan ta'eef kana jechuudha. Akkasii biyya rawaatti deebi'anii kooshinaa madaamii keessa taa'urra immoo asuma Itoophiyaa keessatti wal jabeessuu wayyaa viidiyoo laayikii sheer godhanii koomentii godhanii agadumaa dhaggeeffatanii akkasisiniin jechuu barbaannaa namoonni fedhii yuutuubii banachuu qabdan immoo banadhaa. Barnooti yuutuubii tokko haga jalqabaa Abdulaappii jettan yoo sarchi gootan isarra laallee yuutuuba banannee sadarkaa kana geenye akka barsiisaa Oromootti Abdulaappiin galata guddoo nurraa qabaa. Ilmaan Oromoo kan yuutuubara ta'an keessumaa namoota waggaa 4-5 kana keessa hojjechaa jiran baay'ee fayyadeera. Akkas isiniin jenna waayifaayis bitanneerra amma kaameraa bichiin nu hafe kaameraan immoo xiqqoo ishee hin qaala'a itti ilaalaa jechuudha. Silaa kaameraa qabaannee bakka barbaannetti fageenyarra dhaabbattee eessatti waraabuu dandeessa. Bilbilaan immoo jechuudha. Akkasitti kun itti sixxee yoo keessa lixxee waraabde malee fagoorra keessee waraabuu dandeessa. Kaameraa sin binne. Kaameraa gaaf tokko bitachuun keenya noolu. Yaa birrii samman hin bittanii nuun jiru mukti. Birrichi koo 100 gadi kana bituu hin danda'u. Kaameraan birrii 400, 700. Dhibbaaf waynis jira. Warroonni immoo ganaa yuutuub hojjechuu fedhii qabdanii kaameraa yoo kan barbaadan ta'e achuma bitadhaa. Dandeessanii bitattanii yoo galtan ta'e. Sinita tolu see you. Wifi sinita kerja baju rufne. Nagan tura.